Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun qophii qoraasuma seeraati. Qopheessan Leencoo Hassan. Moronoon maali? Sabni Moronoo jedhamu dur jiramoo amma uumame? Bu'uurri seeraa isaa hoo maali? Haala kamiin hundeessuun danda'ama? Waan seerri jedhu waliin ilaalla. Dhimmoonni seera wal qabatan akka isin bira gahan, haala yerootti wal qabatan akka isin bira gahan fuula kana fooloo gochuun dagatina. Egaa gidduu kana karaa sooshaal miidiyaatiin jechuudha. Gareen saba haaraa maqaa Moronoo jedhuun hundeeffannoo irra jedhan mufannoo dhimmoota siyaasaa walxaxaa jibbisiisaa nuffisiisaa keessattuu garee double face fuula lama isaanuma wajjin saba tokko taanee itti fufuu nuffineerraa hifanneerra gareen jedhan alaabaa isaanii uummachuudhaan wabaay'ee argaa jirra jechuudha. Mee egaa heerawummaa isaa fi ka'umsa dhimma kanaa haa ilaallu. Tokko ka'umsa hawaasa siyaasaa soosho-political context. Egaa mormiin akkasii yeroo baay'ee mufannoo dantaa siyaasaa nagaa fi tasgabbiin dhabamuu yookaan wal dhabdee gidduu jiru irraa maddaa jechuudha. Hawaasni tokko yeroo garaagarummaan keessoo isaa mudatu gareen tokko akka waan saba biraa ta'anitti of qooduun hifannaa, saamicha, ajjeechaa akkasumallee immoo barbadaa'uu qabeenyaa irraa kan ka'e gaafa keessoon dhaaba tokkos haa ta'u garee wayii shakkii guddaa keessa nama galchu sochii akkanaa kana taasisuun waanuma jiru. Sabummaan egaa social contract kakuu hawaasaa miti jechuudha. Wanni beekamuun nurra jiraatu ulaagaa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Egaa falaasama seeraa keessatti mootummaan yookaan waldaan tokko kakuu hawaasummaa social contract namoonni boru ka'anii mallatteessaniin uumamuu danda'a. Waldaa wayii jechuudha. Uumamuu danda'a jechuudha. Garuu immoo sabummaan nationhood kan jennu kun ammoo kakuu hawaasummaa kanaan hin uumamu jechuudha. Aarii, nuffii, hifannaa fi kaka'umsa akkanaa kanaan uumamuu hin danda'u. Gareen tokko egaa boru lafaa ka'ee nuti saba Moronooti yoo jedhe gaafiin bu'uuraa ka'u kanneen armaan gadii kanaa jechuudha. Maalummaa afaanittu ka'a. Afaan isaan dubbatan maali? Aadaan isaanii hoo maali? Seenaan isaanii hoo maali waan jedhutu ka'a jechuudha. Egaa deebiin isaa yoo dhiigaa, afaan, aadaa fi seenaa Oromoo ta'e yookaan ammoo kan saba biraa ta'e gama saayinsii hawaasummaatiin yookaan anthropolojiidhaan jechuudha. Dhalootni sun ammas Oromoodha yookaan saba irraa maddansanii malee sabummaa biraa haala saniin uumachuun hin danda'amu jechuudha. Egaa xiinxalli seeraa hoo bu'uurri kennu heera mootummaa federaalawaa Rippaabilikaa Itoophiyaa keewwata 39 fi 31 yoo ilaalle egaa gareen kun yaada isaanii heeraan deeggaruuf yoo yaalanis gufuuwwan yookaan ammoo gaafiiwwan seeraa gurguddoo lamatu itti dhiyaachuu danda'a jechuudha. Daangaa keewwata 31 waldaa wayii ijaaruuf jechuudha. Keewwanni 31 kun waldaa wayii ijaarachuuf namoonni kun seeraan waldaa yookaan garee maqaa sana qabu uumachuun galmeessisuuf yaaluu danda'u. Garuu immoo waldichi kaayyoo aadaa, afaanii sabummaa haaraa uumuudhaaf kan deeggaru miti jechuudha.
39 muraan 3 muraan 5 illee egaa sabummaan saba tokkoo kan madaalamu ulaagaalee kanaan dura ibsaman kanneen akka afaan aadaa eenyummaa fi qubannoo lafaa waliin ta'a malee dantaa siyaasaa yookaan mufannoo haala amma jiru kanaan sabummaa haaraa uumuu irratti kan hin bu'uuramne jechuudha. Egaa gara biraatiin gama mana maree federeeshiniitiin egaa House of Federation Itoophiyaa keessatti gaafii eenyummaa fi sabummaa kan mirkaneessu dhimma heeraas kan hiiku mana maree federeeshiniiti jechuudha. Egaa manni maree federeeshinii ufitti fudhatee immoo gaafii sabummaa haaraa amma moronoo uumame kana mirkaneessuudhaaf ulaagaa aadaa, seenaa, duudhaa fi afaanii eessaa dhufaatii isaanii kan gaafatu waan ta'eef egaa haaraa uumuun akka hin danda'amne ifatti kaa'amee jira. Egaa walumaa galatti yaadni miidiyaa irratti ka'u kun mormii yookaan ibsa dantaa siyaasaa political statement malee yaada bu'uura seeraa fi saayinsii hawaasummaa qabu miti. Dhugaan jiru egaa sabummaan seeraan dambii baafamee kan uumamu osoo hin taane adeemsa seenaa dhalootaa hedduu keessa kan labsamudha jechuudha. Egaa kun qophii qoraasuma seeratti qopheessan leencoo asanii akkaataa haala jiruu fi waan keessa dabarre yoo laalle namni hedduun anumti mataan kiyyaa'u osoo garee amma moronoo jedhanii sabummaa haaraa uummatan kanatti makamee waan jedhu baay'ee yaada keessa seeneen ture. Garuu bu'uurri seeraa yoo laallu akka ogummaa seeratti akka ogeessa seeratti bu'uura seeraa yoo laallu wantoonni nu daangessan hedduu waan jiruuf hundumaayyuu egaa rabbiin walii haa galchu jechuu barbaada. Kun qophii qoraasuma seeratti qopheessan leencoo asanii seera beekuun qaroomina tokkummaan dantaa walii qabaachuun wal kabajuun argitee gamaaf gamana dhaabbatanii miidhaa walitti walirratti raawwachuun duudhaa aadaa safuu Oromootiin ala waan ta'eef gochoonni akkanaa dhaabbatuu qaba. Nagayatti.